Jolle kashti ya jolle jaalatamtu ya jolle kabajamtu ya jolle nana akkam jirtu fayyaadha. Har'a mana fayyoo jalatti akkattan jedhamee arrafame beektu. Beerreen karameellaa xuxxuuxxii. Beerreen ani amma isa naaf kenne siifaa kennuun jedhe abaarsadha. Ani amma beerreeni harkuma nan of si arrabsiise galatoomi gati beerreem naan jetteef. Akkam jirtu fayyaa keessanii nagaa keessanii nageenyi faraan waaqayyoo siniif haa baay'atu. Lafuma jirtanitti jechuudha har'a bakkee ta'iin bakkeetti gadi bahin jechuudha. Sholok jedhee isinitti dubbachuun dhufe. Akkam jirtu fayyumaa nagumaa nu nagaa keenyadha gooftaa keenyaaf haa galatu. Akkam jirtu hundumtuu nagaadha halaamanni maatiin waatiin jirtu isiniin jedha ijoollee keenya kabajamtuuf jaalatamtoota daawwattoota eebbaaf beekurra jirtan hundi keessaniyyuu araarri waaqayyoo siniif haa baay'atu. Waan lamaafan dhufe waan lama jechuudha waan lamaafan dhufe sirriitti dhaggeeffattan malee immoo koomantii hin kaayinaa koomantii asumaan jechuudha ijoollee keessattuu ijoollee gareedhaan waliif hojjettanii doolaara nuu lakkaa'uu didee akkasumallee yuutuubiin akka sheerii isin hin goone wal godhaa jirtan jechuudha ijoollee gareedhaan hojjettanii yoo isinii danda'ame mata duree irratti barreessaa mata duree abbichi qabate irratti barreessaa mata duricha irratti yoo dubbattanii yoo haasoftan yoo barreessitan koomantii yuutuubiin beeksisa namaa godhaa jechuudha. Amma fakkeenyaaf 2,000 3,000 baatanii sabiskiraabii 2,000 3,000 baatanii viyuun 100 mallee hin galle jiru. Maaliif jechuun kuni yuutuubiin maal godhaa? Oggaa dhuftanii jalatti akka liivii mallattoo liiviitiin gad lakkifnamti oggaa viidiyoo gadi lakkifnu bii jedhina. Bii jechuun garee tokko keessaa humnaan dirqamsiifamtanii na jaalattanii odoon ta'e garee ta'e keessaa dirqamsiifamtanii akka dhuftanitti yuutuubiin kireet godhaa siniif abadan sheer godhee yoo akkam viidiyoo masa maraatas akkamii gaarii masaanii hojjettaniyyuu yuutuubiin sheerii siniif hin godhu. yuutuubiin siniin beeksisu sin jalaa gaddabaa jechuun tiraafik akka jedhan sanitti jechuudha sin jalaa qabaa jechuudha. Kanaaf yoo sinii danda'ame maal gootu nama sabiskiraabii gootanii ooliidhaan sabiskiraabii godhadhaa jechuun ijoolleen gareedhaan hojjettan ooliidhaan nama san sabiskiraabii godhadhaati. Abbaan dabaree sun gaafa dabareessaa ga'ee dabaree sagantaan sinii ba'a sagantaan achitti ba'u suni ooliidhaan dhufa miti. Achi saganticha sammuu keessan keessatti qabadhaati namni sun immoo abbaan sagantaa dabareen ga'u sun immoo takkaadhumaan akka dhufee sabiskiraabii sinii ooliidhaan sabiskiraabii ol gootan sinirra bu'a jechuudha. Sinirra bu'a waan ta'eef hin dhuftuu mata duree irratti barreessitu malee biibiin jedhina. Amma biibii jettan banaatii kaatii deema. Bii jedhina jiran wannoon jedhina akkam jirtu fayyaa keessanii wayin walii keessan haasa'a wayin waan tokko godha malee maa bii kana hin barreessina. Maaliif hojjettan dirqamtanii bakka ta'e dhufuu keessan beeksisaa jechuudha. Bakka ta'e dirqamtanii dhufuu keessan bakka ta'e dirqamtanii waliin hojjechuu keessan beeksisaa jechuudha. Kanaaf maqaa akkasitti waliif ilaala warri ijoollee garee keessa jirtanii fakkeenyaaf garee adda addaa keessa jirtan akkasitti warri garee hooggantan akkasitti oliif reenjii olii godhaa. Fakkeenyaaf ani ijoollee garee guddina Oromoo keessa nan jira. Gaafa warri namni na jaalatee sabiskiraabii mataa isaatiin dhufe na bira dhufe gaafa kamiyyuu iskiriinshuut ta'ee jechuun ammaan isaa waan ta'eef riisarchi godheetan ilaalee eegan riisarchi godhee hargeen qofadhaanii namatti gadi ba'ee dubbadhu malee hin dubbadhu jechuudha. Ijoolleen garee guddina Oromoo keessaa dhufanii eebbaaf gargaaran ni jiru. Dhufanii jechuudha gaafa isaan dhufanii gaafa sagantaa koorratti sagantaan bahee dhufanii bii jedhu maal jedhu viidiyoon sun yoo akkam baay'atee kumayyuun galu. Isuma dhugaan siniin jedha jechuudha. Hoggaan ijoolleen guddina Oromootiin alammoo gad dhiifadhee wannoonsaa barreeffamni isaan biibiin jenne warra wanni dhufan suni akkasumatti walumaan haasaa wayin immoo koomantii odoon barreessin
isa mallattoo liivii saniin dhufne saniini akkuma ofii isaaniitiin dhufaniif tajawannoo jedhu waan ta'eef yuutuubii numti mataansaa wannoo godhaa jechuudha. Dhaqaati laala isinumtiyyuu saarchi gootanii aateebbaa oggaa gareedhaan lakkifatte moo oggaa gareedhaan naala gadii lakkifatte irra viidiyoon ishii baaraarii baa jedhaati sammuu keessan keessatti kireet godha. Kun waan an ofii kiyyaaf arge isinis immoo akkasitti fayyadamtan hin barbaade isiniif dhufee jechuudha. Amma isinii danda'ametti amma wal guddifna jettanii akkuma maqaa keessanii dhuftanitti waliidhaan wal dammaraa. Lammaffaa immoo maal akkan arge beektu akkaawuntii waliif jijjiiraati ilaalaa isa jennu san jechuudha. Akkaawuntii walii jijjiiruu dhiisaa. Orjinaaluma qabdaniin isuma qabdan saniin ilaalaa laayikii godhaa koomantii godhaa biraa deemaa ittiin jijjiirina. Kana itti jijjiiruun isaas yuutuubiin maal sin godhaa akka yuutuubiin keessan hin guddanne akka sabiskiraayibiin keessanis hin guddanne akka yuutuubiin numti mataan isaayyuu sinii fi baayinaarii akka hin baane sin jalaa godhaa. Akkaawuntuma orjinaaluma yuutuubiidhuma qabdanii isumaan waliif daawwadhaa isumaan amanummaadhaan nama 10 ta'a nama 15 ta'a nama meeqayyuu ta'a akkasumatti waliin deemaati akkasumatti waliin of guddisaan siniin jedha. Inni sun garuu inni akkaawuntii jijjiirtan fakkeenyaaf akkaawuntii jijjiirtanii sabiskiraabii olii goonaa akkas godhaa waliin jettan yuutuubii keessan gadajjeessa malee yuutuubii keessan waliin kaasu. Sabiskiraabiin 3,000 4,000 5,000 qabaatee oliif ilaalanii fi ijoollee guruupii alaan oliin ilaalan ol bukkee konformii godhaatii ilaalladha. Kanaaf akka kanatti itti fufaatii wali jajjabeessaa waliin hojjedhaa. Orjinaalumaan nama 20 ta'a silkii namni lama silkii lama qabu akkaawuntii orjinaala 2 odoo walii bane baay'ee guddata namni. Suma dhugaa ko baay'ee guddata. Namni 20 dhufe miti akka silkii lama qabdu miti. Silkii lamaan qabdan sun nama 40 ta'a jechuudha. Silkii lama yoo bantan. Silkii lamaan bantanii mata duree namichi barreeffatee dhufe jira. Mata duree san irratti waliin falmuun hin danda'ama, waliin booluun hin danda'ama. Kanaaf akkasitti waliin deemaa ijoolleen garee keessa hin jirre amma akkasitti guddataa ol guddifti ol jirti jechuudha. Lammaffaa immoo kana waliin jedhe jechuudha. Lammaffaa immoo gufuu walitti hin ta'inaa. Gufuu walitti hin ta'inaa waan jedhu tokko sin biraa guddatee yoo tokko eebaye obboleettii kee obboleessa kee biraa guddatee tokko eebaye malee inni naafina. Walitti inni naafina, wali kabajaa, waliif dhaabbadhaa, koomantiidhaan aamlee namaan cabsinaa. Namni tokko gaafa gad bayeetoo waan tokko jedhu, waan tokko hojjetu, waan tokko sin bashannansiisu bashannanaa jedhee sammuun keessan akka bashannanuuf kireet godhama malee akka isin wal arrabsitan akka isin waliin waan ta'e waliin jettaniif miti jechuudha. Amma ani koomantii tokko fayyoo jalattan dubbisee jechuudha. Koomantii fayyoo jalatti dhaqeetoo dubbisee viidiyoo keenya har'a gadi lakkifnee kana jala liinkii isaa isinii gochuu hin danda'a viidiyicha jechuudha. Ingilifuma waliin haasofne ingilifuma waliin taphannee lidatii shikasilaa lidatii waan addaa tokko irratti hojjedhee ni beektu. Isiniyyuu deebitanii piraankii wajjin taphaniittu maaliif keekii isinitti agarsiisen dhagaa fi tuumatii isinitti agarsiise waan ta'eef jechuudha. Uummannis fayyoonis waluma qixasa piraankii taatanii jechuudha. Kanaaf achi jalatti isa viidiyoo isaarraa jalatti maal jettee barreessite tokko dhiiraa ta'uu dubartii haa taatu hin beeku. Beerreen jechuun waggaa 80 ol kan ta'an anoo kodha akkasitti deeman beerreen isayyuu kun nama safuu hin beeknedha. Beerreen namaan jedhu. Suma dhugaa rabbi beerreen jechuun arraba cimaadha. Nama dulloomtu isayyuu akkas hin jedhamu bar hin jedhamu dhugaa beerreen hin jedhamu. Biyya keenyatti arraba cimaadha beerreen jedhanii nama arrabsuun arraba cimaadha. Achi beerreen jettanii haamni lamaan kutina. Sin akka bashannantaniif jenneeti malee koo nuyi karameellaa umurii karameellaatti xuxxuut nu miti. Isuma dhugaasaa jechuudha. Xuxxunnee bira dabarreerra waan namni hin argine bira dabarreerra waan ta'eef jechuudha. Ani karaa gama kiyyaatiin waan biyya lafaarratti amma umurii kana keessatti dabarse namaan ani dabarse innumti waggaa 70-80 hojjeteyyuu dabarse natti fakkaata. Karameellaa ishee jettan kana la ani lafa hojii hoggaan hojjetaa jiru arfashiin bitadhee deema. Ishee afaan keessan godhadhaa irfoonii koo kanaaf kanatti hangashadhaa hojii koon hojjedha. Ishiinan xuxxuuxaa anaaf loormaalidha.
namni jechuudha amma sin fakkeenyaaf jaabeerree maal itti miti ani dinnicha koo bitadheen asfaalti magaalaa Finfinnee maasiin tolu mixmixaadhaan akkasitti babbaqasanii siifi dhiyeessu jechuudha akkas barbareedhaan wannoodha isaan fudhadheen ani isa koo nyaachaati keessa darbee jechuudha anaan omaanatti fakkaatu fakkeenyaaf jechuudha yoo isinitti mul'ata ta'e jechuudha fakkeenyaaf kana mara uffannaan uffadhee jiru madaala Esti maalan godha kaameraamaaniin qabu malee sila isinitti agarsiisa haala uffannaan ani uffadhee jiru suma dhugaa koo isiniin jedha zannaa jedha baraatee bugaa fanan zannata jetteen zannatti kunnaan uffadhee jira suma dhugaa koo kun parsinaalii namaati fedhii namaati kanaaf fedhii namaa irratti hundooftaniitu jechuudha fedhii namaa san irratti waan hojjettanii nama darrabsina ani obboleettiin keessan akka fiitaa muloo akka qistee sinansa ani yeroo tokko wallaalee sinitti oduun fakkaatiin haadha ijoolletti yeroo tokko sammuu keessan hin bashannansiisa jedheen yeroo tokko sinimanii kofalchiisa jedheen harkumaan of sin arrabsiisa harkumaan namni harkumaan kottutu na arrabsina manjoofiin jedha harkumaan of sin waamee ofiin sin arrabsiisaa jechuudha kanaaf beerreen miti no jireenya beerreen nu godhe malee beerreen hin beektu ta'a bichi abbaan barreessite suni kanaaf ogaa haadhoon kee tokko ol baatu ogaa namni tokko ol ba'u beerreen jettanii toon arrabsinaa beerreen hin jedhamu oduma beerreen taaneyyuu beerreenicha akkoo nu biratti argitanii bar nu miidhagsitanii nu bareessitanii beerreen keessan kunuunsifattanii maaliif beerreen yoo bara kana internet irra jirtuyyuu kunuunfamuu qabdi zuma dhugaa kunuunfamuu qabdi ittaasa'amuu qaba wajjin taphatamuu qaba malee beerreen jedhamanii too arrafamuu qaban ani beerreen miti karaa gama kooti jireenyoo beerreen na godhe malee beerreen miti abiibitti beerreen mitanii fayyoonis beerreen miti akkas jecha kana fooyyeffadhaan saniin jedha warroon immoo ijoolleen garii guddina Oromoo keessa wal gargaartanis walumaan akkasitti wal gargaaraa orjinaaliidhaan woolidhaan wal dammaraa malee wannoo keessa yuutuubii keessan gara teelegiraamitti gara waatsaappitti odoo erguu baattanii hin guddattu namoonni hedduun keessan jirtu baay'ee hojjettu baay'ee amaatu garuu akka yuutuubiin promootsin hin goone sin qaba waan ta'eef akkasitti ooliidhaan wal dammaraati sa'aatiin haadha eebbaa sa'aatii 12 ta'e 12 haadha eebbaatu gala isuma 12 san eeggattanii jala ugaasin irra bu'u galuu sabboontu gala yoo ta'e immoo sabboontu sa'aatii 12tti yoo galti ta'e ooliidhaan wal dammartanii akkuma wal beeddanii akkuma san irra seeneen waliif hirmaachuuni bareedaadha sagantaan mochitti bakka walii baaftanitti shamaddatanii qabattanii odoo deemtanii baay'ee bareedaadha siniin jedha nageenyi keessanaa baay'atu horaa bulaa sinan jaaladha viidiyoo biraa karameellaa tuttuutus ta'a chankoora nyaatus ta'a na ilaala malee sinan bashannansiisaan garuu ishiin jaa beerreen jette sun ani beerreen miti fayyoonis beerreen miti okay bye